Namni waraanni fagoodha bara eessara kun biyya biraatti dhufu jira. Yeroo dhufe waraanni Xaaliyaanii bakka inni jedhe san dhufee qubate. Bariin barsiifne waa'ee waraanaa. Iskuula deemee saayinsii waraanaa, kalolaa, istiraateejii, maappii lafaa, ji'oogiraafii maal kanneen barateetiin dandeettii uumamaan rabbi kenneef yeroo dhufan achi seeni. Maal godhe Xaaliyaan yoo isiin qubattee maal hiikattee isiin keettee ibidda itti qabse oo itti maree miree waan ibidda keessaa gabbaatu asii mataa irraa bayan. Eenyu dhabamsiise? Haayila Sillaasee. Eenyu Oromticha. Eenyu Aabbichuu. Aabbichuu nagaa achuman nagaa maal jedhu qoreessi waraaneetti akkasiin sirbanii badhabanii. Tana buuteen dhabame yaannin liji issuun liji mucaasan gurbaasan fidaadhe Haayila Sillaasee. Adda seenaa addunyaa gubbaa katabamee jira. Jagnummaa fi istiraateejii inni kaa'e. Lijiyyaa sun akkas. Abbaa Biqilaa irraa kaaneen Jeneraal Taaddasaa Birruudha. Gaafa uummanni adiin uummata Saawuz Afrikaadhaa gabroonfate namni Saawuz Afrikaa Mister Mandeellaa riphee lolaa leenjisee ajjeesuuf marraa meeqan Mister Mandeellaa gaafa isaa inni ajjiru asitti dhufan warra itti kaan waa hedduu waan nu keessaan baan leenjisee namni sadarkaadha Saawuz Afrikaan geetteef ga'e Jeneraal Taaddasaa Birruuti jechuudha. Qalxee seenaa gubbaa yoo ilaaltanii boottaan. Mister Mandeellaa yeroo mana hidhaatii ba'ee nu gaafate beektani. Namoota simataniif inni achii ba'e keessaa waggaa 27 hidhamee yeroo ba'e Mister Mandeellaa Jeneraal Taaddasaa Birruu gaafate. Waan biriin jenne. They kill him ajjeesanii namoota seenaalee gugurdaa waan hedduu hawaasa keenya uummata keenya kanatti ilaalu. Dandeettiif jabina namni keenya qabu. Mootii biyyaa kitaaba Oromoo seenaa Oromoo kan dhugate jedhu afaan Amaariffaatiinis jira. Oromoo Dabbageegiif taarikii fi seenaa Oromoo kan dhugate jedhuu fi Oromoon Bafaraqa Oromoo Walmarroo akkaataa itti gabroonfatanii seenaalee keenya kaa'e keessatti Xoobiyaan hadha kun istirnaa sun hadhas ni jira miidiyaan isaanii nam Profeesara Amaaraa tokko tacha irra dabarsa. Wal mormanii waa'ee Oromoo jechuudha. Akkuma Jawaar Faatiin jettuu fi gartee hattuun gamaa gabana yaatee jettu kanatti Oromoon homaan beektuu dandeettiin qabtuu nunnaa ni dheetti jedhaan inni gaallaa nuun jedheen waama. Gaaf chaartaraa jechuudha. Warri urjiif seesifna balbaalii keettanii manaa qabdan ni jiraachi achirra addanne. Kun kitaabni Finfinnee kun ni jira afaan Oromoo Amaariffaatii bitadhaa dubbisaati. Warri nu sanaxxallee Itoophiyaa nutu jijjiira guddisee jedhan kuni mormii olii kaasanii waa'ee Abbabee Biqilaa maal jedhan? Abbabee Biqilaa Oromoo miti jedhan. Akkamitti Oromoo mitanii wal morman? Abbaan Amaaraa jedhan. Abbichuu akkas hin jenneen dheengadda Jawaar. Ebar yeroo Jawaar ergamaadha jennu isin hin galle. Oromoo mitii nuun jedhan. Jabinna isaatiif dandeettii muummicha ministeeraa waan beekaniif. Akkuma san yeroo mormani mootii biyyaa maal jedhaan beektani? Boonni biraan mormu ragaa fidadhu qofadhaan. Hin arrabsu likuun ni arrabsa. Profeesara Amaaraati. I think Ameerikaa jira Washington DC Profeesar Tichisu. Amma duuba nuti bar jedheen addunyaa irratti namni isin nama godhee Itoophiyaallee barsiisee isinillee sinixxaalee isinif fide yookaan barumsa yookaan ammoo qarooma isin barsiise sabaaf sablammootaaf Oromoollee inni gaallan jedha barsiise nuu jedhe ragaa fidi jennaan maal kana gaafatanu bakka hunda addunyaa irra marree jirraa jedhee ragaa fidanii mootii biyyaa jechuudha. Maal jedhani? Biyya Faransaay keessatti namni Oromoo tokko jaarraa san dagadhee kitaaba san gubbaa jedhatee dubbisa dandeessanii restoraant mana nyaataa seenee Oromtichi bara itti meeti bara seenee nyaata nyaatanii adiin yeroo san gurraacha tokko Awurooppaa keessa arguun hin jiru dhugama. Jaarman faa kun dhiyuma kana doonnetti bara fincooftii nama keenya gurraacha. Yoo ati Oromoo jettee qofa dhiisti malee warra biraa gaafadha warra Jaarman keessa jirtan. Seenaan Jarmanii dhiyoo kana yoo xiqqaate waggaa 10 hin geenye agni gartee nama gurraacha dhiisan. Hatta taphataa isaanii taphatu Jarman warra taphataa isaanii taphatu gurraacha jira. Yeroo inni kubbaa taphatu silaa namni deeggaree kenna dheedhaan isaan akka jaldeessaa bookkisan. Kana namni gurraachi nu dhaqachuu barbaadeeti yeroo san biyyoota Awurooppaa. Seenee nyaata isaa nyaatu argee gurraacha. Aari jedhee adiin akkamiin nuun qixa seenee taa'ee waa nyaata akka itti dubbatu waan gurru dhabeeti. Oromoon kaadaa kennanii beektamee lafee lafaa fuudheetiin faranjiin lafa qabdeeti albeen irraa ciftee achi fal'aana shuukka jedhaniin fuutee nyaatti
argeennaan argadhe jedhe amma gartee adiin jedhe. Oh man if you had yoo ati lafee nyaatte sareen maal nyaattee gaafas kaa saree faranjiin akka kennaatti akka dhaa kan harkifteen deemtu mirga saree yoo nan goone saree jibbiti yoo ati lafee nyaatte sareen maal nyaatti jedheen. Oromtichi suutuma jedheeti yoo inni achi ilaalu waan inni nyaatu laalee jedhe gartee adii. Keekiif killee nyaatu jira jedheen. Illaalee argee mire. Saree yoo ati lafee nyaatte sareen maal nyaatti jennaan keekii fi killee nyaatti jedheen. Faranjichi maal jeen saree jedheen akka arrabse gartee akka nama barateetti arrabseemi. Yoo ati lafee nyaatte sareen maal nyaatti jennaan oromtichi illee ilaalee akka inni arrabse argeeti maal jedheen jedhe keekiif killee nyaatti jedheen jedhe. Aaree lafaa utaalee jedhe gartee faranjichi. Lafaa utaalee ka'ee bakka harka dhiqatan dhaqee. Oromtichi lafee ofii irraa curatee dhaqee yoo inni harka geeffatee isaa guuffachuu jirutti dhufe aaree jedheen. Jecha amma naan jette kana ji'a meeqatti yaaddee wallaalaa jedheen ammallee ji'a meeqatti yaaddee naan jette jennaaniini ati waggaa meeqatti yaaddee naan jette jedheen jedhe. Inni bara wallaalaa waan taateef ji'a meeqatti yaaddee naan jette jedheen bire deebii naa deebiste farancha jedhaan. Oromtichi maal jedheen ati waggaa meeqatti yaaddee jedheen ji'a yaadeeyyuu dafee waa argadhee jechuu danda'a ati waggaa meeqa yaaddeen naan jette jedheen jedhe. O'oo dhaabbatee ifama jedheeni wal baranii jedhe. Wal baranii kitaaba barreessee kitaaba sana achi gubbaa argattanii maqaa dha'ee dhaqee kitaaba sana dubbisee. Gaafas namni Itoophiyaa keessaa ala bahee yoo warra gabraan gurguran taate malee seenaa irratti hin jiru jalqabanuu Oromoon. Islammataa waa'ee atileetotaa yeroo ala deeman rakkoo isaa mudatu xiyyaara irratti yeroo nyaata kennanii kireemii ka kophee naxaatan ka nyaata godhatan kireemii seetee ka kophee naxaatan nyaattee ka sila daabboo irra dibatan kophee haxa kanneen cufa kaasee waa hedduu dheeraas ni gabaabsa. Yeroo galtuu atileetonni keenya jedhe Itoophiyaatti yeroo galan maal argitanii teknoolojii akka dhaagan fooqii shan jaawwata gartee yeroo sanitti biiteen teknoolojii hin qabnetti maal argitan jedhanii atileetota gaafatanii intarbii gubbaa yeroo as deebi'u miidiyaan Itoophiyaadha. So himuu qabna jedhanii yoo xiqqaattillee baanee deemna jedhanii ni baana waliin jedhanii atileetonni yoo dhaqan kaabee namaa walii galanii baanii jennaan ijoollee Oromoo ni tuffatanii akkasuma akkasiin maqaa waamsiftu baanii jedhe. Amma jennaan ni baana ijoolleen Oromoodhaa abbooyaa ni yaanaa jettee. Yaanee ilaallee xiqqoollee taatu daawuntaawunii keessa deemnee ilaallee akka dhaa kana kaawaa dubbisee namni afaan Ingiliffaa yookaan afaan biyya biraa dubbisuu hin danda'u namni. Istireet yookaan karaa deeman waan hin beekneef. So akkasii baaniiti ijoolleen Oromoodhaa wayaa murtee baateedhaan soolaa qonnaa rafatan kana ciccirtee qal'istee harka qabattee baate itti kufalteedha ijoolleen teessan jedheen. Maal gooti ijoolleen Oromoo jedhe baatee yeroo manaa gabbaate bakka itti bilooka irra cabsatte koornar irratti poolii elektiriikaa muka elektiriikaa irratti ansoolaa hiitee dabarteedha. Bakka cabxe guutuu akkasitti deemtee haga wayaan isiin tarsaafte kun harkaa jiru deemtee laalteeti yeroo deebitu isa kana bakka geettetti hiikaa wayaa kanarra deemtee bakka sana irratti bakka itti cabxetti hiidhaa deebitee galtee jedhe. Keessanni dhabanii jedhe haga nama ji'a tokko argamee jira. Nama bultii 5 argamee jira. 7 argamee jira. Akkasii badanii kuni qaroomina namni keenya qabuu dandeetti. Waan kanniin kaasee isin gabaabsaa. Maal jedhe maayi Profeesarticha harka kennate. Warri Seenaa Barbaadii fi Urjii gaazexaa yeroo san dubbistan akka jedhu argate 7 baay'ee warri kun achi gubbaa wal lolaa turan. Na uffolcha uummanni Amaaraatiif warri birii. Profeesartichi aaree waa hedduu keessa deema maal jedhee manguddoon teenya aduu garagalaa ho'ifatti jedhee. Profeesara qofa qabaadhu. Oo jedhee mootii biyyaatu deebisanii. Teenya ammoo Oromoon aduu ganamaa ho'ifatti jedhee. Barruu keessa kaayee dabranii bara. Amma Profeesartichi wanni itti fedhe nu ganama dalannee galgala boqonnachuu barbaade wanna siyaasaa wal dha'uu deemanii. Eessa shawwata miree mootii biyyaa waan jedheen teenya manguddoon ganama ho'ifatti aduu jedheen. Amma kaa wal lolanii gubbatti explain naa godhi jedheen eege gaazexaa 7 irratti naa ibsi manguddoon teessan bu'aan aduu galgala ho'ifatanii maali yeroo inni jedhu mootii biyyaa maal jedheen nuti inni aduu ganama manguddoon teenya ho'ifattuuf bayitaamina lafee namaatii bu'aa qabdii. Lammata lafti ganama qaama ho'ifannee gara dalagaa waan barbaachisnee bobbaanaa jedheen garte. Loo waaree yaafannee waan hedduu seenaa gabbarreessee kaayee akkana goone hojii yaanaa dheeqqaam kan ho'ifannee baayitaaminaan chaarjiif goone waa hunda goone baanii deemnaa jedheen garte.
Galgala ammoo aduu galgalaa namaa loonuu jalaa galchinee dheedha. Yeroo loon teeksinu michiin ni dhoofti aduun galgalaa somba TV loonitti taatee namaa miti. Aduu galgalaa galanii lammata aduun dhi'uu jirti. Waa dalagachuu hin dandeettu. Yeroo sun yeroo gara gandaa deebitee maatii kan kee loon galee waan hundayyuu na gootee laayik namni gartee mana deebi'ee hojii dhufee faamilii wajjin enjooy godhee waa hunda godhaa. Kanaaf aduun galgalaa bu'aa takkaallee vaayitaaminii waan hin qabneef lammata duubni isaallee dukkana waan ta'eef yeroodhaan wanti hunduu gadi manaa galtii. Ati ekspileen naa godhee eessaa fudhatee ammaa jira Piroofeesarchi amma argee badii ofii. Bu'aa qabdi akka hin jenne bu'aa hin qabu. Inumaa aduun galgalaa effektiin isiin qabdu dhukkuba qabdi. Abbana duubaan dhufaa manguddoo fa'aan taatu teettee haasoftee wanni gochuu istoorii eegalte. Mootii biyyaanis ni gaafas malee waa hedduu kaa'e bareeda. Aduu ganamaa waan barbaadde yoo istaartii goote yoo jalqabde saa dheeraa waan qabduuf eegaltee fixxaa. Waan hedduu kaa'e. Aduu galgalaa ammoo yoo na goote dukkanaa deemu jira kana hunda kaanii rifachiisa. Dheeraadhaa silaa osoo keessi hin deeme hedduutti gammaddanii maa'ee Piroofeesarticha akka kennate. Itoophiyaa kun maal jedhee mootii biyyaa ijjee tan qaxaqqaxee harki kiyya wallatee qalama liyyaa zaalee qalamni siin hin qabamu naan jedhe waraqatti shashan jedhe waraqanni jalaa dhiyeesse harka na boocii jedhee mootii biyyaa maal jedhanii beeku hin arrabsu bartakkaa takkanaa maal kanan jedhu waan Oromoon jette seenaa Oromoo osoo beektu jalliste hayyummaa Oromoo beekumsa Oromoo dandeettii Oromoodhaa barreessi torbaan dhufu gaazexaa Xoobiyaa irratti fuula keessaa guututti waan kana gabaabsi waan bu'aa qabu. Even sin dhorku jeen hammeenya cinaacha laafaa Oromoon qabdoo jiraate barreessi kootu yoo ati guututti dhibbatti dhugaa ta'uu san sirraa fudhaa harkasii fuudhaa jedheen. Dhugaa san lafa kaa'e. Oromoo jechuun uummata hayyuu, uummata beekaa, uummata goota, uummata biyya Itoophiyaallee alaabaa Itoophiyaa baasee beeksise, uummata akkasii lammata qalamni kee Oromoo irratti hin katabu jedhe namni sun akkasumatti Oromoo irratti lammuu hin katabne dhiise jechuudha. Maaliif kana keessa ni deema? Namoonni kun qabsoo keessatti gara hedduun uummata ofiitii qabsaa'an. Kun qalamaan kun qawweedhaan. Namni gariin amala toluun wama gaarii kijibarraa fagaachuun waan hin beekne seenuu dhabuudhaan seenaa Oromoo tiksa. Namni gariin hoo Oromoo kana tuuffachiisee diqqeessee maaliif kana keessa ni deema jedhee na ofolchaa nuti akka Oromootti Oromootii waan feene abbaa feene bira yoo dhan uf saaduufi miti. Saba wayii miidhuufi miti xiqqeessuufi miti. Ufii uf cabsine malee uummanni guddaan waliin galuuf walii galuu dadhabne malee wal bira rabbiin waan mara namaan kennuuf cabne malee uummata wannoonni ajaa'iba beektuu isin ijoollee Oromoodhaa ka'a maatisiidhaan addunyaan kun dinqisiifatte ganda keenya keessa akka jiru. Warroota bar herrega kana gubbaa dha'utti biileen agasii kanaa qooda kana baay'isa akkas yoo jedhaniin maashina namni harkaan dha'u kana caalaa ijoollee an beeku dodolanii as dolaa kana ture namni ka biyyoonni addunyaa kanaa kadhattee nu kennaan namoota Itoophiyaa akkam qabdi ijoolleen Oromoodha. Namni keenya nama cabsuuf miti iskuula keessatti dhaqime. Nuti ni beekan warri waliin baranne. Ani baadiyyaa baradhe tokko waaqa ja'a. Haayiskuulii magaalaa baradhe. Ijoollee keenya asii biyya alaa dhatti ilaalame. Namni keenya yeroo nuti ol dhufnu ijoollee magaalaatiif ijoollee warraa kana irra deemna. Nu beektanii hin beektanii biree baadiyyaa keessatti. Uleen ayyoof abboon naa ulee duddas godha. Gurbaanoo sun batee san dachaasan akkas godhe. Maali yoo jecha bara yeroo qeetuun qabdu hin qo'e. Woorkii dalaguu sitti dhiisu hin beektaa godhe kenna. Ka akkanaa wallaahi tooppii dhoofneetiin gartees kutaa 8tti hanka 7ffaa ba'e. Tokko ba'e olirraa gadi ni beekan. Ijoollee waliin namoonni waliin baran lubbuun. Ni beektan isin guutuun keessa akkasitti qo'annaan qo'anna. Inni dabtara garagalchinee teennee waa goonu xiqqaadha jechuudha. Namni keenya akkasiisan lafaa bahee bara hamba digirii qabu diploomaa qabu maal kanneen qabu cabsee lafa gaggan. Laal muummicha ministeeraa ilma hiyyeessaati. Gabrummaatu hiyyeessa godhe bara maatii qabaata maatiin bara. Qabeenya qabu Oromoo ta'uun abbaan saamu ilma hiyyeessaati. Hiree jiruu gaarii ittiin jiraatu hin jiraanne. Himan nuti madabara ciisee akkasuma akkuma kiyya. Hundi keenya akkas baay'ee uf kijibna malee ufillee kijibne ilmaan teennallee kijibne. Itillee irra ciifne to'aan nu nyaataa takfii nu nyaataa takfii hooqachaa ilmaan hiyyeessaa akkasii guddan. Haala fedhe qabeenya feete qabaadhu. Ibar maatiin namni tu qabaata. Warri keenya warra gartee loon
Isaanii dhibbatti qalee kiila waan hadha faranjiin bishaan daatu loon aanan daakaa bahe namaatiin.